ijji sodaatudha garuu harki goota qimamochee mana madaanni waaqayyoon umrii keessa siniif haa dheeressu dhugaa waaqayyo jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu an obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba. Galata waaqayyo isiniin jedha. Isinis baga nagaanaa taatanii baga naa jiraattan isiniin jecha. Egaa hordoftoota kooyi yeroo kaleessa viidiyoo isin hojjedheetin ture jechuudha. Kalee viidiyoo hojjedhe irratti gisee viidiyoo isin gallakkisee ture jechuudha. Viidiyoo san kan gallakkisee yeroo duraa san gallakkisee jechuudha. Hiqaan kun mana guutee jira jechuudha. Agartanii jirta warroonni viidiyoo koo laaltanii. Ijji tuni sodaatti malee harki kun dhugaa rabbii goota jechuudha. Akkuma argaa jirtani wanni tokkichi wannaa kana keessa hin jiru jechuudha. Hunda isaatu iddoo qabsiiseera galcheera kan gates gateera kan hangate immoo isinitti viidiyoo hojjedhee jira sallee jechuudha. Minna akkuma argaa jirtani. Akkuma argaa jirtan kaa kunooyi xumureetiin jira jechuudha. Kaleessa kuni fa'aa argitanii jirtanii iddoo kana fa'aa hin jiru jechuudha. Kun immoo beektanii kan as godhee fi abdiisatu ittiin nama arguta ijoollee fa'aa argutaan rakkanne. Akkasiin jedha akkasuma biqiltuun kiyyallee kun olaa biqiltuus dhaabatan jira jechuudha. Akkasuma immoo shunkurtii illee ijoollee iddootti naannoo keessatti magarfachaa jira. Namoonni shunkurtii gara agartanii shunkurtiin tiyallee margaa jirti ijoollee shunkurtiis naan dhaabbadhe jechuudha. Qulqulleessee xumuree jira jechuudha. Qo'aafachaa baneeta isinitti agarsiisa. Akkuma argaa jirtan kun olaala sirreessitiin jira jechuudha. Iddoo kaleessaa sanii kunooti seeniotallee gara dakaa kanatti sirreessee kanatti sirreessee jira. Hunda isaatu jechuudha. Baay'ee tokko gammaddee jirti madaamiin koollee hedduu takka gammaddee isheen nama fida jettee turteeyyuu garuu lakki jedheetini ofii bakkiyyaa qulqulleessee jechuudha. Akkuma argaa jirtanii seeniyota kun duraan illa argamu dhugaa mul'atu jechuudha. Amma wanni tokko keessaan jiru hunda isaa gaggateetiin jira jechuudha. Caalanaan gatee jira. Ol kaa'eefii jira hunda isaatu jechuudha. Akkasuma daa'imti hedduu takka gammaddee jechuudha dhugaa dubbachuufi. Hedduu gammaddeerti kana hunda isaatu qulqulleessee itti naqeetiin jira. Inni biraa immoo isa kanaadha. Isa kanallee qulqulleesseera. Kun hiqaa namaati kan kiisii keessa godhee qulqulleessee deebiseetiin jira jechuudha. Hunda isaatu jechuudha. Hunda isaayyuu walaala bakka hundattuu jechuudha. Kan namaati immoo kan nama kiisii keessa goonee jechuudha. Meeshaa kan obboleewwan isheen bira jira. Akkasitti kun shagaalocheen qulqulleessitee xumure bakka amma hiqaa beetii kiyya xumuree jira jechuudha. Akkuma agartanii kun odaati tokkollee mucaan tokkos immoo asumatti waan gurgurachaa jiru beekanii laallata. Agartanii jirtanis akka araamii fakkaataa dhugaa dubbachuufi akkasitti fixee jira jechuudha. Bishaan qichaa nyaatti fakkaate. Akkasis isiniin jedha kanatti xumura jechuudha. Xumuradhee jira jechuudha laawalli. Dhugaa aggoo harki tuni sodaatti harkatu sodaattudha malee wanna ijatu sodaatudha malee harki goota dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf jabaadhaa waaqayyo isin haa jabeessu. Wanti tokko ijaa sodaanna malee gaafa itti kaatu edaa hin qulqulleessita. Edaa hunduma isaayyuu gochuu hin dandeessa jechuudha. Yeroo itti kaatu jechuudha. Garuu nuti sodaanna beektanii namni tokko uffee kanaan godhaa jedhan. Garuu gaafa itti kaatee mudhii kee hidhattu humtuu maas itti fakkaatu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf isheen nama fidaa dandeessee qulqulleessitee kana hunda maaliin gootu naan jette. Dhiisi rakkoon qabu anuyyuu nan qulqulleessaa. Maaloo nan qulqulleessa rakkoon jiru jedheetiin malee dhugaa ishee nama fidanaan jettee turte jechuudha. Lakkin barbaadu dhiiseen jedheeni ati kanuma gatamu qofa natti miti ana qulqulleessee deebiseen jedheen. Dhugaa rabbi guyyaa yoo an dafee sa'aatuma xiqqoo irra tura malee guyyaa takkattuu qulqulleessee nan fixa jechuudha. Garuu guyyaa lama qofa nu qulqulleessee jechuudha. Hiqaa kana keessaa gaggatuu fi gagguuruuf walguuruu walwaluu hanneen malee guyyaa lama qofa natti fudhate jechuudha. Akkasii isiniin jedha obboloota koo jabaadhaa waaqayyo isin haa gargaaru isin jedha qimamochii mana madaamii akka kootii jirtanii waaqayyo umurii dheeraa isiniif haa kennu waaqayyo obsas nuuf haa kennu hunduma keenyaaf iyyuu namni gaafa obsu wayitti illee hin ba'a jechuudha. Gaafa obsitee waa dalagdu wayitti baataa jechuudha. Garuu namni obsa qabne immoo wayitti bahuu hin danda'u. Dhageessan jirtan maaliif yoo jette icci kanan godhaa icci ramadaan dhufee kanan hojjedhaa icci qaasaan tan akkas godhaa no akkas hin jedhamu. Bakka dandeessee hojjechuudha. Maaliif ati biyyaa baatee akkasuma qarshii kee argattasi hojjechuudhaaf jechuudha. Waaqayyo immoo kan fayyaa nu kennee hojjennee
waaqayyoon galateeffachuu qabna siniin jedha obboloota koo. Kanaafii jabaadhaa waaqayyo sin haa laaffisu waaqayyo kadhannaa keessan godhachaa ijoollee musliimas immoo du'aa keessan godhachaa ijoolleen kiristaanaa kadhannaa keessan godhachaa jabaadhaa hundumti keenya iyyuu jechuudha. waaqayyo nu haa jabeessu hunduma keenya iyyuu jechuudha. Homaa miti hojiin arabaa dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti hin ulfaatu. Ana garuu baay'ee natti hin ulfaatu. Daa'ima guddisuutu natti ulfaata malee hojiin arabaa natti hin ulfaattu. Sababni isaas bakka hojiin hojiidha waan ta'eef fataa sanaa jetteetu jette jechuudha. Hojii keessan beekta atuyyuu beekta karoora kee kaayyoo kee hin beekta waan ta'eef hojii keettis hin beekta waan ta'eef hojii mana madaamii keessatti guyyaa guyyaa hojjetamaa oolu waan beeknuufi isuma itti kaatee hirriba keetii kaatee dhiqattee kafana kee qayyattee gara hojii keetii galta. Daftee xumurtee sanattee teecha sa'aatii kee xumurtee jechuudha. Amma garuu daa'ima guddisuu jechuun hedduu ulfaata. Kanaaf warri daa'ima guddisanillee waaqayyo kan akka kootii obsasaniif haa kennu. Ani waan miiqa hin danda'a. Garuu homaa miti hundumtuu gaarummaadha fi kanaaf immoo obsuu nama barbaachisa siniin jedha. Kan dhaamsa kooti obsaa dalagaa namoonni tokko gaafa icci an akkas ta'ee icci an akkana ta'ee jetti. Amma dhugaa dubbachuuf viidiyoo isiniif fide viidiyoo madaamin ishee maaliif kanan goone maaliif kilaasiin qulqulleessine silaa qulqulleessisin jedhee jettee hin qulqulleessu jettee maaliif jennaan kan erga dhuftee waggaa tokkoo fi miceessuun waggaa tokkoo fi ji'a sadii akkas jettee jirti. Viidiyoo ishee sadiif hafide jechuudha. Gaafa ishiin gaafattu hin qulqulleessu jetti maaliif jennaan bakka qulqulleessuu dadhabeeraas hin qulqulleessu jettee. Kafana kana maaliif hin naddafne jennuun hin ta'uu jette Itoophiyaan galuu barbaada maal biiroodhaa waggaa lama isin jedhanii tassi fudhadhee biiroodhaa waggaa lamaan assi fudhadhee akkamitti si galchaa jettiin. Achumaan nama bakka biiroon du'inaan jedhaa nan galaa jettiin. Maaliif amma ji'a meeqa tafee micayyoo tana osoo obsitee dandeessee hojjetattee ji'a torba bichaati ishee hafee waggaa fi ji'a sadii hojjetteerti. Kanaaf immoo jennaan ijoollee keenyallee gisee tokko ofuma keenyaaf balleessine jechuudha. Hundumti keenya ofumaa balleessine madaamni akkas na goote madaamni akkana na goote akkas na goote jenne jechuudha. Kun barbaachisu dhugaa dubbachuuf maaliif kaayyoo kee karoora kee yoo qabaate ta'e yoo manni sunis hin taane ta'e dandeessee waggaatii lamaan fudhattee galuudha kara biyyaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaafa biiroodhaas fudhatanii jechuudha gaafa waggaa tokko ta'ee ammas immoo deemtee biirootti deebite ammas immoo achiis namni si fudhatu hin jiru yookiin ji'a lama ta'e ji'a sadii ta'e ji'a afur ta'e laa hagasuma yeroon keessa laa gubachaa deema jechuudha. Kanarra immoo obsitee dandeessee itti beeloftee itti dheebottee waggaatii lamaaf fixattee gara biyyaa galuu qabdaa jechuudha. Inni kanaaf obboleewwan koo keessattuu ijoolleen addisii dhuftan yeroo ana qofaa miti kan gorsa isinii kennaa jiru ijoollee baay'eedha shamarran biyya arabaatiif ijoolleen akka kootitti keessatti turanii hojjechaa viidiyoo hojjechaa jiranii isinii hojjechaa jiran karaa tukitirraan gara yuutuubitirraa ijoollee baay'eedha hojjechaa jira gorsa wantoota akkanaa kana kan kennu jechuudha. Kanaaf immoo isinii adaraa keessa obsaatii hojjedhaa. Manni kun naaf hin taane jettanii of hin dhiphisinaa. Yoo si ta'ee bute hirarkas si godhamu ta'e biroo bakka dhuftee irraan deebi'uu dandeessa. Yoo immoo ishiin isumatti laafatuma maal sin jette obsiitii waggaa ta'e lamaan dande'iiti. Homa sitti baa'atellee hojiillee dande'iiti waggaa lama ciniinnadhuuti xumuradhuuti kara biyya keetii gali. Asittiin badee hojjedhaa achittiin badee hojjedhaa eebelu kootu naan jedhaa eebelu achi naan jedha jettee asitti baatesis rakkina guddaa keessa seente keessattuu ijoollee Saawud Arabiyaa dhuftanii amma baay'eedha ijoolleen Saawud Arabiyaa keessattuu baay'inaan dhufaa jiran jechuudha yeroo kana keessatti. Kanaaf daraa keessan of eeggadhaa namni ijoolleen isa attaalanii sin baasanii karaa irratti hafuu dandeessanii gaafa karaa irratti haftan immoo hundumtu namaa sitti kolfa malee namni karaa irraa si kaasu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Biyya ormaa dukkana waan ta'eef sitti dukkanaa jechuudha. Kanaaf obsaatii dalagadhaa obsinee dalaguu qabna. Hunda keessa darbuu qabna. Nuti amma warri keessa turre kuni obsinee itti beelofnee itti dhoobannee itti gabuu keenya bullee itti ifatamnee hirriba keenya itti dhabnee waa hunda dandeenya as geenye. Waaqayyoof galannaa ta'u. Ani waaqayyo koo nan galateeffadha yeroo hundumaa maaliif kan waaqayyo obsee fayyaanaa kennee sa'aatii kanaan daqiiqaa kanaan kan nagahee waaqaaf galannaa ta'u jennee obsinee dalaguudha malee akkuma garaan ta'e osoo akka garaan ta'eeti anatu gala dhugaas hin jedha akka garaan kun ka'ii kee keechuma har'uma sana keessaa ka'ii kee na godha garuu hoo gaafa immoo achi ilaaltu
maaliifan barumsa kiyya dhiisee bahee hiriyoonni kiyya eessa jiru jettee ilaaluu qabda madaaluu qabda obboleettii koo sirriitti of madaalii asillee obboleettiidha waan ta'eef sirriitti of madaaluu qabda obboleettiin kiyya eessa jirti obboleessi kiyya eessa jira hiriyoonni kiyya eessa jira jettee of laaltee atis cimtee waan tokko godhachuu gara biyya keetiitti illee obsitee hunduma isaa dabarsuu qabda maaliif barri kunis hin darbaa waan ta'eef bara siif immoo ifa bawweetti dhufa waan ta'eef kanaaf immoo nama obsitu walitti baa obsaatii dalagadhaa isiniin jedha obboloota koo akka garaa nama ta'e osoo taane qaata biyya kanaa qaata galla jechuu garuu ciniinnanneeti obsineeti hin obsine waa hunduma malee garaan tun har'uma tanallee kan yaa godha keessaa gizee ayyaanaa gizee aarti fa'a yeroo aaraffaa waanuma har'uma kan tikkeetti namuraa nagooti jedhiin fa'a nagooti nama jechuudha maali ofin qaqqaba baqa of ciniinnadheen qaqqaba maaliif yoon akkas jechuu hede waanuma inni baqa hiriyoota kiyya sana yaadadhaa obboleewwan kiyya eessa jiru aneessan jiran jedhaa hiriyoonni kiyya eessa jiru barumsa kiyya dhiisee ganaan duubatti deebi'amu barumsa banadhamu ammas biyya hormaan biyya biraatan takka jedhee deemamu hin jedha baqa waan akkasii jechaatinin obsee dalagaa kanaaf obsaa dalagaa obboleewwan kiyya waaqayyoon obsanuun faa kennu aga keessaa gallutti obsaa dalagaayii warri keessattuu amma haarawa dhuftan kun sirriitti obsaayii isin jedhu nuti obsinee jirra nuti amma gara biyyaa teenna amma nuti gara biyya keenyaa heenna isin immoo obsaatii dalagadha akkuma nu dalagachaa turretti isiniin jedhaa kun dhaamsa kooti obboloota kootee galatoomaa ulfaadhaa yaada fi qeeqa qabaattan immoo koomeentii irratti barreessuun dagatinaayi gaafisoo qabaattan gaafadhaa waan beeknu walirraa barannaa sirraan baradhaa narraa barattaa akkasuma immoo ijoolleen channel kiyya warroonni haarawaa taatanii subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa nutti dabalama galatoomaa ulfaadhaa